Harka fuune kun qophii ardaa gaazexeessitootatiin rakkoo qaala'insa jireenyaa salphisuuf akka Itoophiyaattis ta'e akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiru maal fakkaata kan jedhu irratti bal'inaan kan mari'annu. Mari'achaa kan si waliin turrus Siisaa Dirribaa, Zallaqaa Waljirraa fi Mangashaa Daargeetiin. Isinis hanga xumuraatti akkan waliin turtan isiniin jenna. Walitti deebinee jirra. Daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya egaa akkuma jalqabarra kaasee kan irratti mari'annu guyyaarraa qaala'insa jireenyaa akka Itoophiyaattis haa ta'u akka addunyaatti yeroo ammaa kana rakkoo guddaa kan inni ta'eeti jiru. Haa ta'uti garuu rakkoo kana salphisuuf immoo tarkaanfiiwwan adda addaadha kan fudhatamaa jiru. Jalqabarratti qaala'insa jireenyaa jechuun maal jechuudha kan jedhu mee as gubbaadhaati kan jalqabnu. Egaa yeroo ammaa kana sadarkaa addunyaattis haa ta'u qaala'insi jireenyaa kallattii garaagaraatiin biyyoota hedduu keessattidha kan inni mul'atu. Itoophiyaa keessattis akkuma kana qaala'insi jireenyaa kallattii garaagaraatiin ni mul'ata. Mee qaala'insa jireenyaa jechuun maali? Isaan kun maal irratti mul'atu kan jedhu Siisaa mee sirraa eegallu. Biyyootuma addunyaa kana keessatti hagi isaa walaa darbuu malee qaala'insi jireenyaa kallattiiwwan garaagaraatiin dameewwan hojii adda addaa keessatti ni mul'ata. Deemee garuu jiruuf jireenya ilma namaatiin wal qabataa jechuudha. Dameewwan hedduu keessatti dhimmi qaala'insa jireenyaa guyyaa guyyaadhaan qormaata jiruu fi jireenya ilma namaa kan ta'edha jechuudha. Kun immoo tarkaanfiiwwan garaagaraa yeroo garaagaraatti addunyaas ni fudhatti. Biyyi keenya illee magaalli Finfinnees yeroo garaagaraatti fudhachaa kan turtedha. Qaala'insi jireenyaa kun dhawaataatti wayita hammaachaa deemu, wayita babal'achaa deemu immoo rakkoowwan garaagaraa hammeessaa dhalaa kan deemu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf qaala'insi jireenyaa rakkoo qormaata siyaasaa biyya kanaa ta'uu danda'a. Qaala'insi jireenyaa qormaata jiruuf jireenya ilma namaa ta'uu danda'a. Hojii hawaasummaa keessatti, hojii diinagdee keessatti rakkoon inni fidee dhufu immoo akka salphaatti waan ilaalamu miti jechuudha. Garuu sochiin mootummaan guyyaa guyyaan taasisu, sochiin ilmi namaa dhuunfaadhaan guyyaa guyyaadhaan taasisu, sochiin dhaabbileen siviilii guyyaa guyyaan taasisanii qaala'insi jireenyaa kun hammaachaa babal'achaa jijjiiramaa dhufus namni garuu sanaaf akka hin mo'amneef tattaaffiiwwan guyyaa guyyaatti taasifamu ni jiraata. Eessattuu garuu hagisaa walaa darbuu malee biyya addunyaa kanaa keessatti qaala'insi jireenyaa hunuma jiraata waan jedhu kana deemee garuu jiruuf jireenya ilma namaatiin kan wal qabatu ooltee bultee ilma namaa waliin kan deemu jechuudha. Guddinni saayinsii fi teekinooloojii addunyaa kanaa faana kan deemu qaala'insi jireenyaa mataan isaa waan ta'eef dhimmoonni qaala'insa jireenyaa karaa kanaan yoo ilaalaman gaarii natti fakkaata. Zallaqaan waan itti dabalu. Haa ta'u galatoomii ammaa waan baay'ee kaaseera Siisaa keessumaatti qaala'insa jireenyaa jechuun galee nam tokko argatuu fi baasiin baasu yoo wal madaaluu dadhabe jechuudha. Fakkeenyaaf galee ati argattu jira miindaa yoo miindeffamaa ta'e miindaa sanaanii wantoota adda addaati kan itti hojjettu fakkeenyaaf nyaataaf dhugaatii bitachuu ta'uu danda'a, mana kiraa ta'uu danda'a, geejjiba ta'uu danda'a, baasiiwwan waa'ee fayyaa wajjin tajaajila ta'uu danda'a. Galiin keessunii fi baasiin ati baastu wal madaaluu dadhabuu jechuudha. Kun immoo maaliif galiin yoo xiqqaataa deemu yookaan immoo galiin ki dabalaa baasii wajjin dabalaa hin deemne qaala'insi jireenyaa si mudatuun sanaaf. Fakkeenyaaf immoo waggaa 5 waggaa 6 kana 5,000 jiraachuu dandeessu ta'e immoo 5,000 waan ati yeroo sana bittuuf waan ati amma bittu tokko miti. Kanaafuu qaala'insi jireenyaa kun immoo akka inni dabalu kan godhamaan dhimmoota adda addaa amma Siisaa kaasee keessumaati akka addunyaatti fudhanne fakkeenyaaf baay'inni uummataa garmalee dabalaa jiraachuun isa tokko jedhameeti kan saayinsiin isaa ka'u. Baay'inni uummataa dinagdee addunyaa waliin yoo waliin madaalle ta'e risoorsiin jiru kan qabeenyi jiru murtaa'aadha. Qabeenyi murtaa'aa kun immoo qabeenya dabaluu hin dandeenye kana uummanni immoo baay'achaa deemu qabeenyuma sana irratti jechuudha kan wal ga'u yookaan immoo qabeenyuma sana qoodachuutti deemaa jechuudha. Kanaafuu tokkoffaan baay'inni uummataa garmalee dabaluu dinagdee wajjin deemuu dhiisuu inni kan biraan haala jijjiirama qilleensaa fakkeenyaaf oomishaaf oomishtummaan yoo fudhanne waggoottan muraasaan duraa fi dacheen amma akkaataa isheen ittiin oomisha kennaa jiru tokko miti. Maaliif inni kun sababa garaagaraatiin fakkeenyaaf qonnaan garmalee hubamuu ta'uu danda'a, bosonni manca'uutiin ta'uu danda'a, lolaatiin qaljiin yookaanis immoo haalli dacheen ittiin oomisha kennuu dandeessu xaa'oon keessaa dhibuutiin xaa'oomaa ta'uu danda'a. Kan biraan nageenya wajjin wal qabachuu fakkeenyaaf biyyoota addunyaa garaagaraa keessattuu amma nageenya wajjin wal qabatee akka gara oomishni oomishamuu akkasumas immoo kan oomishamellee fayyadamtoota bira ga'uufillee rakkisaa akka inni ta'u kan arginu jechuudha.
warreen kana wajjin wal qabatee amma galee ati qabduu fi yookaan immoo galee uummanni tokko qabuu fi baasii inni baasu wal madaaluu dadhabuu jechuudha. Kun immoo akka addunyaatti sababoota garaagaraati kan kaasuu dandeenyu. Fakkeenyaaf akka amma yeroo dhiyoo kanatti kaasuu dandeenya fakkeenyaaf bobaa wajjin wal qabatee rakkoo Ameerikaa fi Iraan wajjin wal qabatee amma daandiin Hormuuz sun cufachuu wal qabatee bobaan dhibuu isaarraa kan ka'e iddoo baay'eetti qaala'insi jireenya uumamaa jira. Sababiin isaa oomishaalee kana bakka tokkotti oomishanii bakka biraatti fayyadamuu fi geejjiba barbaada. Akkasumas immoo boba'aa barbaada konkolaataan socho'uu fi wal qabataa jechuudha. Kana wajjin wal qabatee akka addunyaatti amma qaala'insi jireenyaa biyyoota guddataniis haa ta'u fakkeenyaaf amma biyyoota Awuroopaas odeeffannoon bahanii Ameerikaa dabalatee qaala'insi jireenyaa garmalee akka inni dabalaa jirudha. Fakkeenyaaf amma namoonni asii Itoophiyaatti deemanii Ameerikaa jiraachaa turani ammaa fi durii akkaataan ittiin jiraachaa jiranii hin dhageenya garaagarummaa guddaa qaba. Wanni hubatamuu qaba as gubbaatti qaala'insa jireenyaa gaafa jennu akkaataan sadarkaan isaa wal fakkaata jechuu hin dandeenyu. Fakkeenyaaf biyyootuma Afrikaa garaagaraatti parsantiin ittiin meeshaaleen garaagaraa gurguramanii fi qaala'insi jireenyaa yeroo yeroon daballi inni taasisu beekamaadha. Kanaaf biyya kamittuu biyya guddatanittis biyyoota sadarkaa gadiirra jiran guddinarra jiran keessattis qaala'insi jireenyaa akka jiru beekamaadha jechuudha. Haa ta'uti garuu rakkoon qaala'insi jireenyaa yeroo ammaa kana beekamu dhiyeessii fi fedhii walgituu dhabuun addunyaa kanarratti bakka baay'eetti kan isin kaasaa turtan bal'inaan jechuudha. Kanaaf maaliif addunyaa irratti lakkoofsi uummataa hagam akka dabalee fi humni oomishtummaa addunyaa keenyaa hagam akka ta'e beekamaadha. Kanaaf egaa rakkoon qaala'insa jireenyaa kun yeroo ammaa kana immoo akkaataa kanaan mul'atu iyyuu malee maal fiduu danda'a gama siyaasaatiin nagdii keessatti maal fiduu danda'a jechuu dandeenya. Dhimmoonni balaa uumamaa fi namtolcheedhaan wal qabatan keessattuu jijjiirama qilleensaatiin wal qabatee rooba humnaa olii roobuudhaan lolaan uumamuu danda'a, sigigni lafaa uumamuu danda'a, balaawwan bubbeedhaan wal qabatanii uumaman qabeenya balleessa waan ta'eef oomisha lafarra jiru akkasumas kan sababa damee hojii garaagaraa keessatti dhimmoota hojjetamanii balleessa waan ta'eef dhammi kun qaala'insa jireenyaa dhimmoota uumuu danda'edha. Amma waraanaan wal qabatee lafa waraanni jiru misoomni hin jira jedhanii yaaduun baay'ee murteessaas miti hin jiraatus waan ta'eef lafa lolaa lafa waraanaa hiyyummaatu jira buqqaatii namaatitu jira namatu du'aa qabeenyatu barbaada waan ta'eef kun immoo qaala'insa jireenyaa uuma hawaasa naannawaa san jiru keessatti jechuudha. Namni lubbuu baraaruudhaaf jecha qabeenya jiru nama jiru gara tokkotti fiduutu jira yeroo sana immoo waan dhudhu waan nyaattu waan keessa qubattu si gaafata. Sababa kanaatiif yeroo sanatti deeggarsa namoomaa hawaasni buqqee kun yoo hin arganne namni nama kana bira yoo hin dhaabbanne rakkoon nageenyaa buqqaatii fidu kun rakkoon nageenyaa hiyyummaa fidu kun rakkoon nageenyaa sababa garaagaraatiin diinagdee biyyaa miidhu kun qaala'insa jireenyaatiif madda guddaadha jedhee yaadaanii gama siyaasatiin immoo yoo ilaaltu biyya qaala'insi jireenyaa keessatti hammaate biyya qaala'insi jireenyaa guyyaa guyyaadhaan rakkoo hawaas dinagdee biyya sanaa ta'e keessatti siyaasa gaggeessuun baay'ee ulfaata jechuudha. Siyaasni mataan isaa daldala. Biyya kanatti siyaasa walirraa bittee bakka itti wal gurgurtu keessatti qaala'insi jireenyaa yoo uumame namni maal ta'a daabboo nyaachuu barbaada biddeen nyaachuu barbaada waan ta'eef siyaasa kee busheessuutti deemaa jechuudha. Siyaasa keetiin faallaa dhaabbachuutti deemaa jechuudha. Gaafiin bulchiinsa gaarii gaafiin qaala'insa jireenyaatiin wal qabatu kuni siyaasa ati gaggeessitu hoggansa ati gaggeessitu maal godha rakkoo keessa buusaa jechuudha. Kanaaf siyaasa keessatti dhiibbaa guddaa akka qabaatudha. Guddinni dinagdee biyyaas akka quucaru taasisa qaala'insa jireenyaa jechuudha. Namni kan hojjete nyaachumaaf qofa waan argatee nyaatee jiraachuudhaaf qofa hojjete yoo ta'e dinagdeen biyyaa hin guddatu. Bakka jirutti dhaabata. Bakka jirutti dhaabatuudha gaditti immoo irra jireessa gadi xiqqachaa hir'achaa deemaa jechuudha. Kuni maali egaa gama siyaasatiin, gama nageenyatiin, gama hawaasummaatiin qaala'insi jireenyaa rakkoo qormaata jiruuf jireenya ilma namaa akkuma ta'e rakkoo biyyaatilleedha. Rakkoo mootummaatilleedha jechuudha. Yoo yerootti dhaabatanii ilaalanii kallattii furmaataan keenya. Yoo yerootti dhaabatanii ilaalanii tarkaanfii barbaachisaa fi hatattamaa yoo fudhanne dhimma guddina biyyaa keessattis qaala'insi jireenyaa qormaata akka ta'edha kan natti mul'atu. Qaala'insi jireenyaa dhiibbaa inni fidu dhiibbaa damdaneessa. Kallattii siyaasaatiin kaasuu dandeenya, kallattii hawaasummaatiin kaasuu dandeenya, kallattii garaagaraatiin. Fakkeenyaaf kallattii siyaasaatiin amma akkuma siisaa kaase yoo kaasne fakkeenyaaf galeen itti argattuu fi baasee itti baaftu wal madaaloo ta'e dhiibbaa jireenyaa sitti dhufa. Dhiibbaa jireenyaa sitti dhufa taanaan immoo namni gara abdii kutachuutti deema, gara of nuffuutti deema jechuudha. Akka namaatti yaadee akka namaatti hojjechuurra yookaanis immoo safuu eegee aadaa isaa eegee jiraachuurra wal kabajee jiraachuurra gara maal na dhibdeetti dhufamu. Sababiin isaa maaliif maaltu fakkaate ogeessi xiinsammuu tokko namni waan argate fakkaata. Fakkeenyaaf dachee kanarraa yookaan immoo biyya tokkorraati waan ati argattu itti deebitee itti kaffaltu. Fakkeenyaaf biyya kee keessatti yookaanis immoo iddoo jiraattutti qananiin jiraattu taanaan
ilaalcha itti qabdullee akkasuma badaa deemachuudha. Harki dabaree wal dhiqa akkuma Oromoon jedhu jechuudha. Kanaafuu maal ta'a dhiibbaa fidaa jechuudha. Dhiibbaa nama dhuunfaa irratti namni dhuunfaan waan gaarii yaadee biyya isaaf guddina biyyaaf yaaduurra gara jira maal na dhibdeetti yookaan immoo gara abdii kutannaa waan akkasii fa'aa fiduu danda'a jechuudha akka nama dhuunfaatti. Akka waliigalaatti akka hawaasaatti immoo fudhanne fakkeenyaaf amma qaaleensi jireenyaa yoo jiraate namni jiraachuu fi in rakkata. Wal gargaaruuf in rakkata. Jireenyi keenya immoo jireenya walooti. Gama hawaasummaa dinagdee fi siyaasaatiin dhimmoota garaagaraa kaasnee ilaaluu dandeenya. Akka jalqabarra kaastee namni fakkeenyaaf in hojjetu taanaan hojjechuu hin danda'u taanaan fakkeenyaaf jalqabumayyuu rakkoon qaaleensa jireenyaa kan inni fidu tokkoffaa humni oomishtummaa akka hin oomishne kan inni taasisudha. Gaafa oomishuu dadhabdu garuu gara kamitti deemta? Gara seera malummaatti deemuu dandeessa. Hannillee jiraachuu danda'a. Maaliif biyya qaaleensi jireenyaa humna ol keessatti babal'ate keessatti yoo ilaalte namni kan qabutti harkasaa diriirsuu danda'a ta'a. Kanaaf rakkoon qaaleensi jireenyaa gama siyaasaatiin waan inni fiduu danda'u gama dinagdeetiin waan inni fiduu danda'u hawaasummaa keessatti waan inni fiduu danda'u kaasuu dandeenya jechuudha. Namni waan nyaatu yoo dhabe nama nyaataa waan jedhamu jira. Namni waan nyaatu yoo dhabe deebi'ee namuma nyaata. Kana jechuun maalidha? Dhimmi qaala'insa jireenyaa foon namaa nyaata jechuu osoo hin taane dhimmi qaala'insa jireenyaa jiruuf jireenya hawaasatiin wal qabata. Nyaataa dhugiitii ilma namaatiin wal qabata. Guddina dinagdee hawaasummaa siyaasaa biyyaa qofa osoo hin ta'in kan nama dhuunfatiin wal qabataa jechuudha. Kanaaf namni gaafa nyaatu waan nyaatu yoo dhabe namni gaafa dhugu waan dhugu yoo dhabe hiyyummaa gadii keessatti gaafa kufe deeggarsa yoo dhabe nama isa deeggaru nama isa cinaa dhaabbatu waan nyaatu dhugu bakka argatu yoo dhabe deebi'ee nama saamaa jechuudha. Namni waan nyaatu yoo dhabe nama nyaata gaafa jedhu nama saamaa hanna bal'ata alseerummaatu hammaataa jechuudha. Kanaaf hojiiwwan alseerummaa biyya keessatti immoo gaafa hammaatu nageenya biyyaa keessatti rakkoo fiduu danda'a. Diinagdee biyyichaa keessatti mataasaa deebi'ee rakkoo fiduu danda'a. Siyaasa gaggeessituu keessatti immoo rakkoo fiduu danda'a. Rakkoowwan bulchiinsa gaarii hedduu dhalaa hammeessaa deema waan jirudha dhimmi qaala'insa jireenyaatti wal qabatu. Egaa keessumaa rakkoon qaala'insa jireenyaa akkuma deddeebiin kaasaa jirru wantoota gurguddoo lama kan nuyi irratti hundoofne kaasaa turre. Tokko rakkoo biyya keessaa yookiin immoo waan biyya keessaa ta'uun rakkoon qaala'insa jireenyaa uumamuu danda'a. Lammaffaa immoo kan addunyaarraa yeroo tokko tokko siquun namoonni rakkoon qaala'insa jireenyaa mudachuu danda'adha. Haa ta'uti garuu mootummaan Itoophiyaatti akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti rakkoo qaala'insa jireenyaa kana damdamachuudhaaf yookiin immoo salphisuudhaaf hojiiwwan gurguddoodha kan hojjetamaa jiru. Fakkeenyaaf yoo ilaalle rakkoo qaala'insa jireenyaa tokko kan ittiin ittisnu oomishtummaa dabaluudha jedha. Oomishtummaa dabaluun maloota maaliitiin oomishtummaa daballaa kan jiru mootummaan xiyyeeffannoo addaatiin kan inni irratti hojjechaa ture beekamaadha. Fakkeenyaaf tokkoffaa qonna magaalaa fudhachuu dandeenya. Hojii misooma jallisii qamadii fudhachuu dandeenya. Kan biroo hojii maaddii guutuu fudhachuu dandeenya. Dhimmoonni xiyyeeffannoon irratti hojjetame waan addunyaan keessa jirtu kana irraa damdamachuu dandeenya yoo kana goone jedhee kan mootummaan irratti hojjechaa jiru jechuudha. Dhimmi kan biraa mootummaan irratti hojjetaa jiru yeroo ammaa kana oomishaalee biyya alaa galan kan biyya keessaan bakka buusuudha. Maaliif addunyaa keessa wanti jiru beekamaadha. Gabaan addunyaa beekamaadha gatii ta'ee fi maaf hin oomishnu biyya keessatti wanni jedhu tarkaanfiiwwan gurguddoo kana mootummaan kan inni irratti hojjechaa jiru jechuudha. Akka bulchiinsa magaalaa Finfinneettis immoo tarkaanfiiwwan bal'aa keessumaa rakkoo qaala'insa jireenyaa kallattii kanaan furuu dandeenya kan jedhu kan fudhatamaa jiru rakkoowwan qaala'insa jireenyaa kana salphisuudhaaf akka magaalaa Finfinneetti tarkaanfiiwwan fudhataman haa ilaallume. Akka magaalaa Finfinneetti qaala'insa jireenyaa yeroo garaagaraatti uumamu kan hambisuudhaaf tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaa jira. Tarkaanfiiwwan fudhatamaa jiru keessaa tokko gabaa mootummaas haa ta'u kan nama dhuunfaa jechuun kan to'annoo alaa babal'isuun baay'ee murteessaadha jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti inisheetiiviiwwan garaagaraa fudhatamanii gabaa tasgabbeessuudhaaf qaala'insa jireenyaa salphisuudhaaf hojiiwwan garaagaraa hojjetamuutu jiru jechuudha. Keessattuu waggoota lamaa sadanii asitti hojiileen gama gabaa tasgabbeessuutiin hojjetame gabaalee mootummaa kanneen jedhaman dhaabbilee gabaa magaalaa kana keessatti hundeessuudhaan amma magaalli Finfinnee giddugaloota gabaa hin qabdu turte tanaan dura jechuudha. Garuu karra shanan magaalaa Finfinnee irratti giddugaloonni gabaa jiraachuu qaban ejjennoo jedhu rakkoowwan bulchiinsa gaarii giddugaloonni gabaa dhabamuudhaan uumamaa turan sana furuudhaaf qaala'insa jireenyaa yeroo garaagaraatti qormaata jiruuf jireenya hawaasa magaalaa kanaa ta'e sana furuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti kan guyyaa kaleessaa eebbifamee dabalatee amma gabaawwan giddugaloota gabaa torbatu jira jechuudha. Giddugaloota gabaa torban kana keessatti midhaan nyaataa akkasumas zayita sukkaara meeshaalee bu'uuraa wanni jedhaman gatii madaalawaadhaan kanneen qulqullina qaban kallattiidhaan qonnaan bulaa ooyiruu qonnaan bulaa irraa bitaman keessattuu kuduraaf fuduraadhaan wal qabatee dhiyaatanii gatii madaalawaa illee gurguraman taasifamaa turaniiru. Kunis ammas taasifamaa jira. Kun tarkaanfii jalqabaati. Gama biraatiin gabaa sanbataa fi dilbataa babal'isuudhaaf hojiin magaalaa Finfinnee keessatti hojjetamee fi hojjetamaa jiru dhimmoota qaala'insa jireenyaa magaalattii keessatti uumaman sana salphisuu fi hir'isuudhaaf tarkaanfii jalqabaati jechuudha. Keessattuu magaalli Finfinnee kan itti milkooftee fi akkuma biyyaattuu magaalota biyya kanaatiif
akkuma biyyaattuu naannolee hunda keessatti fakkeenya ittiin taate gabaa sanbataa fi dilbataa babal'isuudha. Gabaa sanbataa fi dilbataa kana keessatti oomisha qulqulluu gatii madaalawaadhaan namni dhiyeenyatti baasiin mallee osoo hin saaxilamin jechuudha. Kaleessa kutaa magaalaa tokkoo qullubbii yookaan waan biraa tokko waan nyaataaf oolu bitachuudhaaf tiraanspoortii baasteet geejiba qabatteet iddoo wayii deemta ture. Yaa ta'u malee har'as geejiba qabachuu yaafuuti yaa xiqqaatu malee dhiyeenyatti dallaa kee jalatti naannawa jiruuf jireenyaa keessattuu bakka hawaasni baay'inaan itti argaman naannawa manneen amantaa, naannawa addabaabayiiwwanii, bakka bashannanaa fi aara galfii, paarkiiwwan bakka jiranitti dhiyeenyan bakka lukti namaa itti baay'atutti gabaaf sanbataa fi dilbataa hundeeffamee akkaataa ittiin namni meeshaalee ittiin argatan tarkaanfii jalqabaati jechuudha. Gama biraatiin magaalli Finfinnee kun kaleessa akkam ture daldalaan wal qabate galgalaa fi ganama magaala kana keessa miilan socho'uudhaaf baay'ee rakkata turte. Sababni isaa maali? Daldaaltonni seeraan alaa kun oomishawwan garaagaraa kan qonnaas haa ta'u kan warshaa qabatanii bakka itti daandii cufanii gurguraa turantu jiru jechuudha. Har'a sun hin jiru. Daldala seeraan alaa hambisuudhaaf tarkaanfiin magaala Finfinnee keessatti fudhatame. Daldalaan kamuu gara seeratti dhufee waan gurguruu qabu akka gurguru. Hawaasni immoo dhiyeenyatti waan bitachuu qabu gatii madaalawaadhaan akka bitatuuf hojiin daldala seeraan alaa to'achuu fi hambisuudhaan wal qabatee hojjetame mataansaa tarkaanfii jalqabaati. Dhimma inisheetivii magaala Finfinnee keessatti kaasuun baay'ee murteessaa ta'a. Inisheetivii gaafa jennu akka maangashaan kaaste qonna magaalaa, sagantaa maaddii guutuu, ashaara magariisaa, hojiin magariisummaa magaala Finfinnee keessatti hojjetame mataansaa qaala'insa jireenyaa salphisuudhaaf tarkaanfii jalqabaati jechuudha. Kana jechuun maali? Qonni magaalaa amma dhaabbileen mootummaa hedduun isaanii lafa xiqqoo qaban irratti agarsiisafis haa ta'u bakki immoo irra darbee nyaataaf hojjetaan mana san keessa hojjetu argatee dabalataan hawaasa naannootti filee bakka itti gad dhiyeessaa jirantu jira. Dhaabbilee barnootaa olaanoo fudhachuu dandeenya magaalaa Finfinnee keessatti. Manneen barnoota sadarkaa tokkoffaa, sadarkaa lammaffaa ilaaluu dandeenya. Kollejjiiwwan pooliif teeknikaa ilaaluu dandeenya. Qonna irratti akkamittiin hojjechaa jiranii hawaasa mana barumsichaa, hawaasa koolejichaa tajaajilanii hawaasa naannoof immoo dhiyeessan kan jedhu sana gama kanaan ilaaluu dandeenya. Dhimmootaaf itti dabaltanii kaasuu dandeessu. Zallaqaan waan itti dabaltu. Akkuma dura kaasne keessumaati qaala'insa jireenyaa kan inni wal qabatu waa'ee oomishaa oomishtummaa wajjin wal qabata. Inni mootummaa nama irratti xiyyeeffatee hojjechaa jiru akka biyyaatti ilaallee inni jalqabaa oomishaa oomishtummaan guddachuu qabaadha. Sababiin isaa qaala'insi jireenyaa kuni haala qabatama addunyaa wajjin yoo ilaallu waan hafu miti dabalaa deemuunsaa kan hin oolle jechuudha. Kanaafuu kana teenyee komachuu duwwaanii furmaatan qabu waan ta'eef maal gochuu qabnaa jedheeti mootummaan kan xiyyeeffatu tokkoffaa akkuma amma siisaa kaasaa ture waa'ee ashaaraa magariisaa wajjin wal qabateeti. Ashaaraa magariisaatiin Itoophiyaan waggoottan torban darban kana gara biqiltuu biiliyoona 48 dhaabdee kunuunsa naannoo irratti sababiin isaas dhiqimsi biyyee kun akkasumas immoo kunuunsa bishaan irratti yoo hojjenne malee oomishaa oomishtummaa dabaluu hin dandeenyu waan jedhu irratti xiyyeeffate Itoophiyaan fakkeenyummaatiin kan isheen kaa'aa jirtu fakkeenyaaf amma kooppi sartiituu bara ittaan 2027 gaggeeffamu Itoophiyaan kan isheen fudhatame tokko kanaaf inni kun maaliif kaayyoon sana jalqabaan oomishaaf oomishtummaa dabaluu fi kunuunsi naannoo murteessaadha waan jedhu irratti xiyyeeffattee waan hojjettu jechuudha. Inni kan biraa inisheetiivoota fakkeenyaaf qamadii wajjin wal qabatee oomishaaf oomishtummaa kana daballee wabii nyaata keenya mirkaneeffachuu qabna. Alaa yeroo hundumaa galchuu hin qabnu waan jedhu irratti mootummaan xiyyeeffate kan hojjetu. Inni kun mataan isaa qaala'insa jireenyaa hir'isuu keessatti iddoo guddaa qaba jechuudha. Inni kan biraan akka waliigalaatti ilaalte fakkeenyaaf amma dameewwan dinagdee hedduutti mootummaan kan amma galiin akka inni dabalu gochaa kan jiru. Fakkeenyaaf dur turizimii wajjin wal qabatee turizimiin madda galii yookaan immoo madda dinagdee utubaa dinagdee jedhamee lakkaa'amaa ture. Amma garuu Itoophiyaan bakka daawwataman hedduu qabdi. Bakka daawwataman kana yoo gara galiitti jijjiirree madda galii gochuu dandeenya. Maddi galii yoo guddate immoo qaala'insa jireenyaa kana furuu dandeenya waan jedhu jechuudha. Daldala wajjin teknooloojii wajjin wal qabsiisuu dandeenya fakkeenyaaf. Teknooloojii wajjin Itoophiyaa diitaalessuuf wanta amma hojjetamaa jiru kun qaala'insa jireenyaa furuu keessatti iddoo guddaa qaba. Sababiin isaa fakkeenyaaf amma ati waa tokko hojjetatu bakka wayii deemuurra mana kee teessee waan sana diitaaliitiin yoo kan furtoo ta'e baasii hir'isaa jechuudha. Baasii sanaaf baastu mana yaalaaf ta'uu danda'a yookaan immoo mana barnootaa ijoollee kee baasuu dandeessa jechuudha. Kallattii kanaanii wanta hojjetamaa jiru waan babal'aa kaasuu dandeenya. Gama magaalaa Finfinneetti dhufne akkuma dura siisaa kaasaa ture keessumaatti dhiyeessii wajjin wal qabatee dhiyeessii oomishaalee wajjin wal qabatee naannolee Itoophiyaa hunda keessatti walitti hidhamiinsa uumuutiin oomishaaleen kallattii kamiinuu Finfinnee akka gara akka isaan seenanii akka jiraattonni magaalaa Finfinneetti fayyadaman gochuu keessatti haalli mijataa uumame giddugaloonni gabaa ammasiisaa kaasaa ture akkasumas gabaan sanbataaf dilbataa inni kaa'aa ture meeshaalee kana utuu faddaalonni gidduun galiin jechuudha. Sarara isaa gabaabsuutiin haala isaa mijeessuutiin waan hojjetame qaala'insi jireenyaa fooyyessuu keessatti gahee kan taphataa jiru jechuudha. Inni kan biraa giddugaloota gabaa akkuma amma dura kaa'aa ture giddugaloota
gara gabaa torbaatti kan amma magaalaa Finfinneetti ijaaramanii hojiirra kan gidduu kana eebbifamee jira. kan dabalame jechuudha. Kanaafuu warri kun immoo hawaasni gatii madaalamaatiin akkasumas immoo oomishaalee barbaadu dhaqee akka gara argatuuf taasisuu keessatti inni kan biraan to'annoo hordoffii wajjin wal qabate jechuudha. Hayyee booddeetti dhufna. Keessumaa egaa akkaataa kamiin rakkoo qaala'insa jireenyaa salphisuun danda'ama maal yoo hojjenne kan jedhu bulchiinsi magaalaa Finfinnee kan inni irratti hojjechaa jiru jechuudha. Kana keessaa tokko isinis bal'inaan kan kaastan keessumaa gabaawwan sanbattanii akkasuma giddugaloonni gabaa ijaaraman maal isaan akka fidaa jiranii fi hawaasa wajjin hariiroo akkamii qabu jechuu dandeessa. Maaliif naannoo isaatti namni oomisha gaafa argatu namni gaafa fagoo hin deemne gaafa itti fayyadamu hagam bu'a qabeessa akka ta'e beekamaadha. Haa ta'uti kanaan cinatti immoo waldaaleedha. Waldaaleen hojii gamtaa hojiiwwan akkamii hojjetaa jiru. Maaliif karaa ittiin oomishni ittiin dhiyeessitu oomisha gatii madaalawaa ittiin dhiyeessitu keessaa tokko waldaalee hojii gamtaatti fayyadamuudha. Waldaalee hojii gamtaa magaalaa Finfinnee keessatti argaman keessaa keessumaa waldaalee bu'uuraarraa jalqabee oomishaaleen kan industiriis haa ta'u kan qonnaa karaa sana hawaasattiin qaqqaban keessaa isaan tokko jechuudha. Isaan kun immoo namni naannoo jirutti akkuma gabaa sanbattanii fi akkuma giddugaloota gabaa sana naannoo isaatti oomisha barbaadu yeroo barbaadutti akka argatuufidha kan xiyyeeffannoo addaatiin irratti hojjetamaa jiru. Kan immoo waldaaleen qophaa isaanii akka hojjetan maallaqa isaaniin akka hojjetan miti wanni beekamu bulchiinsi magaalaa Finfinnee kan inni hojjetaa jiru jechuudha. As keessaa maallaqa hedduudha waggaa waggaadhaan kan inni ramadu fandii naannooftuu yeroo ramadeetu baay'ata guddaa ramadeetu bulchiinsi magaalaa Finfinnee rakkoo qaala'insa jireenyaa maloota kanaanis salphisuu ni dandeenya kan jedhu akkaataa kanaan kan inni xiyyeeffannoo addaatiin irratti hojjechaa jiru kanas kaasuun hin danda'ama waan hawaasa keessa jiru gatii ta'eef jechuudha. Haa ta'uti kan hojjetame hojiiwwan kun hedduun isaanii raawwatameera. Dirreetti gadi bu'aniiru. Sirni to'annoo fi hordoffii maalirra jira? Maaltu hojjetama? Akkaataa kamiin wanni hojjenne kun abbaa dhimmaa bira akka gahuu fi hojiiwwan to'annoo fi hordoffii maal fakkaata? Maaltu hojjetamuu qaba? Akka jedhus haa kaasnu jechuudha. Harka qalleeyyiidhaaf guyyaa ayyaana waggaa akkasumas jijjiirraa bara haaraa fi darbees immoo guyyaa wayii sababeeffachuudhaan dhaabbileen mootummaa namni dhuunfaa deeggarsa isaan taasisan magaalaa kana keessatti qaala'insa jireenyaa kana namni akka qolachuu danda'uuf akka damdamachuu danda'uuf hojii namummaatiin wal qabatee kaasuun baay'ee gaariidha. Dammata giddugaloonni soorataa magaalaa kana keessatti babal'ataniiru. Namni humna dhabe kan nama qarqaaru hin qabne garuu immoo kaleessa biyya kanaaf oolmaa guddaa kallattiiwwan garaagaraatiin oolanii fi biyya kanarraa oolmaa qaban akka yaadataman ta'anii guyyaatti al tokko akka nyaatan. Qaala'insa jireenyaa amma biyya kana keessatti guyyaa guyyaan jijjiiramu kanaaf akka hin saaxilamne qolachuudhaaf hojiin dhimma soorataa giddugaloota hundeessuudhaan namni nyaachisan illee sirriitti ilaaluun baay'ee murteessaa ta'uun kunillee fala jalqabaati. Magaalli Finfinnee baajata mootummaa birrii biliyoona hedduudhaan lakkaa'amu deeggarsa gabaa to'achuudhaaf, deeggarsa qaala'insa jireenyaa to'achuudhaaf, deeggarsa ilmi namaa galtee guyyaa guyyaatti argatu gatii madaalawaadhaan akka argatu taasisuudhaaf bulchiinsi magaalichaa baajatarraa deeggarsa taasisu kun baajata qaala'insa jireenyaa to'achuuf tarkaanfii fudhatame akka ta'e akkasittiin ilaaluun baay'ee murteessaa ta'a. Kanaan waldaaleen hojii gamtaa magaalaa kana keessatti babal'ataniiru. Waldaan hojii gamtaa kun immoo kallattiidhaan naannolee wajjin walitti hidhatanii oomisha qulqulluu gabaarraa qonnaan bulaarraa fidanii gatii madaalaan hawaasaaf akka dhiyeessan. Sanaaf immoo sirni deeggarsaa fi hordoffii diriireera jechuudha. Dabalataan aadaan daldalaa magaalaa kanaaf fooyya'eera. Aadaan daldalaa guyyaa kaleessaa sa'a 11 walakkaa 12tti namni mana daldalaa cufee gara mana isaa deemu amma halkan sa'a 4tti akka gurguruu danda'u. Kun immoo namni gaafa gurgurtu maallaqa argata. Namni guyyaa hojiiwwan garaagaraa irra oolu suni gaafa gara mana isaa galu immoo goree waan bitachuu danda'u. Sanaaf immoo sirni deeggarsaa fi hordoffii caasaan mootummaatillee walitti hidhamee tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamaa jiru kun dhimmoota kanaan akka wal qabatan akkasitti ilaaluun baay'ee murteessaa ta'a. Tarkaanfiiwwan fudhatamanidha kun jalqabaaf waan ta'eef dhimmoota biroo fufuu dandeenya. Hayyee zallaqaan keessumaa tarkaanfiiwwan hordoffiin taasifamu maal ta'uu qaba waan jiru waan itti dabaltu jiraata. Keessumaatti hordoffii wajjin wal qabatee gaamma haalonni kun hoo jiraatanii inni kun immoo gara hojiitti kan jijjiiramuu danda'u keessumaatti hirmaannaa hawaasaa wajjin wal qabata wanti baay'ee fakkeenyaaf amma Finfinnee keessatti amma namoonni yookaan immoo jiraattonni baay'een hubannoo qabu fakkeenyaaf mirgi isaa maadha dirqamni isaa maadha waan jedhu jechuudha. Kanaafuu bulchiinsi magaalaa Finfinnee wanta hojjetu yeroo baay'ee hubachiisaati kan jiru. Hirmaana hawaasaallee fakkeenyaaf amma oomishaaleen achi jiran suni oomishaaleen sunii fi gatiin achi irratti dhoobamee jiruu fi gatiin ittiin gurguran sirrii miti yoo ta'e eeruu kennuu wajjin wal qabatee amma uummanni iddoo baay'eetti kan inni waan akkasii kaasu warreen seera kabachiisan illee kanaan qindaa'anii kan isaan hojjetaa jiran. Kan biraan warreen seera kabachiisan wajjin wal qabatee fakkeenyaaf amma uffata seeraa fi baarkoodii godheera biiroon daldala magaalaa Finfinnee. Inni kun jechuun maal jechuudha? Namni dhaqee to'atu suni maal to'ataa jira? Eessa jira wanti jedhu kan ittiin hordofan jechuudha. Tarkaanfiiwwan jalqabaa bulchiinsi magaalichaa fudhatu keessatti hawaasni hirmaannaa taasisuu qaba akka zallaqaan kaase jechuudha.
namni haga dandamaa ta'etti filmaatilee mootummaan qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuudhaaf kaa'e kanatti fayyadamuu qaba. Gaafan jedhu gabaa dilbataatti gurgurachuu qaba namni. Giddugaloota gabaa magaalli Finfinnee naannawa magaalichaa keessatti bakka torbatti iddoowwan torbatti adda baasee hundeesse kana keessatti namni dhaqee achi bitachuu qaba. Gatii madaalawaadhaan oomisha qulqulluu jechuudha. Baasii hin taaneef of saaxiluu hin qabu. Namni waan ta'eef dhimmoota kanatti fayyadamuun baay'ee murteessaa eeruu kennu gatiin bittaa gurgurtaa ifatti maxxanfameera. Nama sanaan olitti gurguree fi bite mataansa qaala'insa jireenyaatiif karra bana waan ta'eef eeruu kennuun baay'ee murteessaa ta'a. Caasaan mootummaa immoo jabaattee hojjechuu qaba. Qaamni dhimmi ilaalu asirratti keessattuu waajjirri daldalaa fi seektaroonni itti waamni isaanii waajjirichaaf ta'an kanneen adda ba'anii dambii fi qajeelfamni kennameef suni gama kanaan qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuudhaaf tarkaanfilee mootummaan fudhachaa jiru kana keessatti gahee isaa ba'uu qaba jechuudha. Ayyee guddaa galatooma keessumaa egaa sirni to'annoo fi hordofii maal ta'uu qaba hawaasarraas maaltu eegama kan jedhu kan nuti kaasaa jirru maaliif bulchiinsi magaalaa Finfinnee amma akkuma isin jalqaba kaastan gatiin ittiin gurguramu ni maxxanfama. Dhimmoonni garuu achi gubbaatti xiyyeeffannoo argachuu qaban gatiin maxxanfameen ni gurgurama. Sirni to'annoo fi hordofii achittidha kan inni cimuu qabu. Dhuguma gatii maxxansaniitu kan biraatiin gurguru. Maaliif wannoon akkasii bakka baay'eetti gatii maxxanfameen kan inni gurguramu. Nutis kan bakka hedduutti taajjabnee jiru. Darbee garuu yeroo tokko yeroo isaan gatii kanaan maxxansaa jennaan maxxansine jedhanii akka komiitti namoonni kaasantu argamaa jechuudha. Mootummaan immoo buutee namni argatu giddu galeessa taasifateedha kan inni gatii kana maxxansu. Kanaaf gatiin maxxansineen gurguramaa jira gabaa sanbataa gabaa dilbataa irratti kan jedhu kana xiyyeeffannoon ilaalamuu qabaadha ani kanan kaasu jechuudha. Lammataa immoo keessumaa gabaa ayyaanaa wajjin wal qabatee magaalaa Finfinnee keessatti wanni barame wayita ayyaanni dhufu akkaataa oomishni itti galu akkaataa itti hordofiin taasifamu wanna eenyuyyuu dhugaa ba'uu danda'udha. Isaan kun itti fufuu qabudha. Namni oomisha gaafa ayyaanaa bal'inaan barbaadu malee jiruu fi jireenya isaa keessatti oomisha guyyaa guyyaan itti fayyadamaati kan inni oolu. Kanaaf akkaataa kamiin dhiyeessiin jiru sun akka gabaa ayyaanaa sana walitti fufinsaan akka gabaa ayyaanaa sana bal'inaan baay'inaan qulqullinaan galchuu dandeenya wanni jiru dhimmi xiyyeeffannoo barbaadu akka ta'edha. Dhimmi kan biraa kanaan dura inisheetifii hojjetamu keessatti yoo argitaniitu ta'e lafti agabuun buluu hin qabudha. Hojiin hojjetamaa ture eessa jira? Dhuguma inisheetifii sana akkaataa yeroo sana jalqabneen hojjetamaa jira. Akkaataa sanaan namoonni hundi yoo laalte manneen waliin jireenyaa hedduu isaanii fudhadhuu ilaali. Bakkoota hedduu sanatti lafti dhuguma akka bara yeroo sun jalqabeetti hojjetamaa jira kan jiru ilaalamuu qaba qaamni dhimmi ilaallatu. Kanaaf bulchiinsa magaalaa Finfinnee keessatti hojiin gabaa tasgabbeessuu gaafa jalqabu qaama tokkoof kennitee kan dhiistu miti. Fakkeenyaaf geejjibaa wajjin fudhadhuu ilaali. Geejjibni bakka giddugaloonni gabaa ijaaraman qaqqabsiisuutii qaba. Namni bakka sana akka fayyadamu kan gochuudhaaf akkaataa kamiin waan bulchiinsi magaalaa hojjete kana bu'aa qabeessa taasisuu danda'a kan jiru achiin hojjechuudha. Qonni magaalaa maalan hojjedha oomishtummaa dabaluudhaaf wanna jiru hundi isaanii waliyyoo hojjetan akkaataa amma jiru kanaan rakkoo qaala'insa jireenyaa kan addunyaa kan akkuma jirutti ta'e waan magaalaa keenya keessatti ittiin salphisuu dandeenyu kanaa ol salphisuu hin dandeenya yaadan jedhudha. Anis kanan qabu waan itti dabalte yoo jiraate. Dhimmi dhumarratti itti dabaluu barbaadu dhimmoota sosochii Itoophiyaa na oomishtu Finfinnee na oomishtu nus haa bitannu jedhee akka magaalaattis akka biyyaatti eegalame suni gabaa tasgabbeessuu keessatti fala waaraa ta'ee yaada jechuudha. Maaliif oomishaaleen biyya keessaa sosochii Itoophiyaa na oomishtu Finfinnee na oomishtu keessatti akka dhiyaatan taasifa. Kun immoo walitti hidhamiinsi gabaa bal'aan akka jiraatu. Onnachiiftuu gaariidha dhaabbilee oomishtootaatiif waan ta'eef sosochii Itoophiyaa na oomishtu kana keessatti hojii nama eegale kun jabaatee itti fufuu akka qabudha. Gama biraatiin magaala kanatti akka ammati kaaste yeroo ayyaanaa eegame akkasumas bal'inaanis ta'uu baatu yeroo garaagaraa sagantaan baazaariif agarsiisanii qophaa'a. Sagantaan baazaariif agarsiisaa kuni jijjiirra bara haaraa yookaan immoo ayyaana waggaa akkasumas eventii guddaa akka magaalaatti akka biyyaatti jiru qofa ilaallatee qophaa'uun ittiin jiraatu yaada jedhuun qaba jechuudha. Sagantaan agarsiisaa fi baazaarii kun akkuma gabaa sanbataa fi dilbataa kana idileedhaan baatitti yoo tokko ta'uu danda'a, lama ta'uu danda'a. Giddugalli isaaf oolullee osoo mijatee gama mootummaatiin sagantaan akkasii qophaa'ee dhiyeessina achirratti hin dabala. Gama biraatiin namni illee muuxannoo walirraa qooddata. Waan ani inni oomishu namni achitti dhiyeessu sun oomishuu dhiisuu danda'a. Akkamitti akka oomishu eessatti illee akka gurguruu wal barra jechuudha. Sagantaa muuxannootti wal jijjiirratti sagantaan baazaarii fi agarsiisaa kun bakka oomishatti dhiyeessitu bakka itti gurgurtu qofa osoo hin ta'in bakka ittiin muuxannoo ittiin sheerii walii gootu waan ta'eef sagantaan akkasii kun akka magaalatti osoo jabaatee itti fufee waan jedhutti dabalumaaf. Namni galii isaa dabaluuf maal gochuu qabaa waan jedhus immoo irratti yaaduun fakkeenyaaf amma carraawwan adda addaa jiraachuu danda'u. Fakkeenyaaf atammoo hojjetaa mootummaa taate talitti carraan qaawwa yoo jiraatte akkamittiin galii koo dabaleeni jireenya qaala'insa jireenyaa kan dandamadha waan jedhus illee
illee itti yaaduun barbaachisaadha. Sababiin isaas amma yeroo tokko tokko biyya keenya keessatti maaltu jedhama carraan hojii hin jiru waan jedhamu jira. Carraan hojii bakkuma jirutti carraa hojii jiru tuffachuu utuu hin taane maal hojjedheeni maal of jijjiiruu qabaa waan jedhus namni itti yaaduu qabaachuudha. Sababiin isaa qaaleensi jireenyaa kun yoo dorgomaa taate malee yoo oomishaaf oomishtummaa yoo guddisaa deemte galii yoo guddisaa deemte malee boodaftaanis dhiibbaan isaa uumuun hin hafochuudha. Waan mootummaan hojjetu duwwaatiin yookaan immoo waan bulchiinsa magaalaa hojjetu duwwaatiin guutummaa dhibbatti kanatti wanna jechuun rakkisaadha jechuudha. Kanaafuu tokkoffaa warra carraa hojii uumanis carraa seektarri jira yookaan immoo biiroon jira inni kun akkamittiin carraa hojii bal'inaan uumuu danda'a. Carraa hojiin uumame sun immoo akkamittiin tuffiinsaas immoo piroodaaktiif ta'uu danda'u waan jedhus itti yaadamuun barbaachisaadha jechuudha. Kan biraan hojjetaan mootummaa fakkeenyaaf galiisaa akka hin dabaltu maal gochuu qaba. Maaltu deeggaramuu qaba waan jedhu fakkeenyaaf amma geejjiba hojii wal qabatee amma hojjetaan mootummaa magaalaa Finfinnee keessatti keessumaati geejjibni galgalaa fi ganamatu mootummaan dhiyeessu ta'ee amma qaaleensi jireenyaa akka inni hojjetaa mootummaa irratti dhiibbaa fidu arguu dandeenya. Kanaafuu kallattii kanaanii yoo hawaasnis namni dhuunfaas gahee isaa yoo ba'e mootummaanis akkasuma qaawwa jiru kana akkuma sila kaaste kana fakkeenyaaf amma gabaa hundaan kana wajjin wal qabatee waan yaadamaniif karoorfamaniif sanaan hojiirra hojjetaa jiru moo hojjetaa hin jiran waan jedhu kana hordoffiif to'annoo sirriitti lafa qabatamaatiin hojiitti jijjiiramaa jiraachuusaa kana hordofuutiin qaaleensi jireenyaa akka addunyaatti akkasumas akka biyya keenyaatti rakkisaa ta'aa jiru kana to'achuu kan immoo dandamachuun danda'ama yaada. Qophiin keenya arda gaazexeessotaa keessumaa dhimma qaaleensa jireenyaa irratti xiyyeeffachuun isin biraan geenye kan hangammaatti dhaggeeffattanidha. Kan mari'achaa si waliin turres Siishaay Dirribaa, Zallaqaa Waljirraa fi Mangashaa Daargeeti. Haga torbaniitti torban gaarii isiniin jenna.